Sababni kufaatii teenya lammii to'aa Oromoo waliif dirmachuu dhabuudha. Simaa baluu jiruu san guyyaa badii hin qabne guyyaa jira awwaala boo mucaa badii hin qabne walda gabreerraa gurra mure jaamuchaa waa badii hin dhabne way waldi dhimbaanan siriis laalgoo waa hambaa hin qabne. Way muceen baanan sunis laal mataa kaaman qabne tana hundaan argaa tana hundaan dhagaya lammii tooyaa Oromoo tanaaf diinaa wajjin karaa waliin fayyadamuu qabne. Fardeen baanti keen darbatee alagaan dhagaan dhooyte jette abbootiin mahimaa isaan nuuf dabarsite. Ayyuu fi jira biyyaan deemu gootaa gameeyyii qabnu ulfinaa kabaja. Tooftaa fi tarsimoo alagaatiin maqaa wantu eessuu haala kennu olola daraa yoottii teenya irratti wajuu furraa haa ibtu sana. Gurbaan gorsa kana dide dabeessa kuuwwaan hin dhalatin dhalatu guddatin jettee kan abbootiin teenya abaarte san ta'uu haa hubannu. Sani purame, apna